Mucattii kanaaf hundi keenyayyuu sagalee ta'uu fi qaba. Maammee daraa rabbii jedhi sagalee naa ta'e as keessaa na baase. Wanta kana akka qalliitti wanta isin fudhattanu miti. Biyya ormaa keessatti akkas ta'aa jirti mucaan kun. Gara biraatiin immoo uummata keenya bakka lamatti qoodee kan wal nyaachisaa jiru caatiidha. Jimaadhaaf islaama qofaa itti gaafataman. Akkana islaama qofaa nama biraan qabdu namatti fayyadamaa jiru kan biraan qabdu. Wanta kana immoo sheekni irratti aaranii dubbatanii haaraama malee jedhaa jiru. Jimaan bultiin diine diige. Namoonni keenya garuu sheeka kana dhaga'uu hin barbaanne. Booda gayyata kan jimaan haaraami jiru. Ni qamaanaa miti. Ni qamaanaa miti. Ciqilfannee qamaana. Ammas sheekni kan biraamu sheekaan roobeen immoo irratti aaranii dubbatanii jiru. Warri jimaan ammootiin quraana keessa jira fidi warri jettu atiin qaraane kitaaba warabbal kaabaa inka kadhaan qaraan ilmii wayiituun qaraan. Ammas garuu manni keenya waan kana dhaga'uu fedhii isaan qabu. Caatitu kalee dheengadda biqilee biyyateennatti eessa jirtan si waa akiraa jirtanii agarra. Yeroo kana keessatti immoo manni keenya nama tokko tokko nurkaa ba'aa jira oorota. Amma garuu taraan keenya oorota taraan keenya amma kanuu kana uffannee gubannee jirra oorota. Gubannee jirra dhugaa rabbi namni nuun beeku nu keessoon keenya hin jiru. Wallahi billahi. Jaartii Aston Villa. Kia bangun. Kila kan jegeran. Kila mize nunjalan nyat guna mize. Eze galcha fuudhee fuula martinaariitii fi naatu liddaala. Artiisa kan doola. Daggaf kan nundi. Yemma kaayi kan nundi naatu liddaala. Yoo shaarje. Artiisaan jala balaa lamu. Saree. Eze lu malu la tukdera. Si kilamni wanca. Kilamni wanca si. Mantala. Anchi nash ya wanca kilam. Dhugaa rabbiin gubanne. Urtaa waan qalliis nitti hin fakkaatin. Akka namni caati jaallatutti nu kana jaallatu. Kanaaf amma akkami ati kaayyoo kee jijjiirtee gara keenyatti deebitamoo haaluma kanaan itti fufta? Akka namni nyaata aduutti nu kilabii keenya aduuna. Amma waa'ee isaa nuti sabbakoo odoo hin taane deebitamoo deebituudha jecha gabaabaa tokko. Namni garuu waan kana nuun beeku. Waa'ee baaki! Ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni. Amma kana irraan fadhaati. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu nagaa keessanii hundinuu nagaadha hundinuu fayyaadha. Akkami biyyi hojiin barnoonni maal fakkaata? Nu kun akka kanaatti gubannee jirra. Laayikii gochuu keessan akka hin irraanfanne oorota. Gizee biraas gatiinuu viidiyoo gadhiisnu dafee gatii isin bira dhufu jenna. Laayikii fi sabskiraaybii gootan gizee hunda wal arguu dandeenya. Amma garuu mucattii kanaaf hundi keenya iyyuu sagalee ta'uu qabna. Maammee daraa rabbii jedhi sagalee naa ta'e as keessaa na baase. Rabbii jedhi lubbuu kiyyaa as keessatti dhabaan jira nyaata naaf hin kennitu nyaata yeroo qaalittiin manaa baatee. Dhoskeetan nyaadha jechuudha. Bishaan shintibeetiin dhugu. Ijoolleen dhiiraa qabdi. Ijoolleen dhiiraa immoo jechuudha. Galgala kanarra foto'aan bula. Taraa banii barree ol natti bananii ol galanii. Ijoolleen sadi taraana qabani. Yeroo waan carra jedhan guutuu dhiisina tallaasanii akka balanii ni gombisanii bahu jechuudha. Rabbii jedhe yeroon qaalittiitti made qaalittiin jiraa jechaan si fide waan carra jedhan guutinaan jetti deemoo sanaaf hin kennitu. Adaraa maammee lubbuu kiyyatu siin hin baase lubbuu kiyya baasuudhaaf. Adaraa lubbuu kiyya keessaa naa baasi. Rabbii jedheeti adaraas keessa sagalee ta'ee na baasi. Adaraa bileessa kee. Anaaf hin jedhini rabbiif jedheeti adaraa. Lubbuu kiyya dhabaan jira. Sin ajjeesa naan jetteeti nyaata naaf kennaa hin jirtu. Ijoolleen dhiiraa hirriba malee na bulchaa jiran. Du'aan jira adaraa sagalee naati. Adaraa bileessa kee du'aan jira. Wallaahi du'aan jira.
والله كيس الدوان جرا دراتو لبوكي أبينا كيسانا بس ربي فجأة أنا فنجاني لبوكي أبان جرا ربتي أمنتني وربي صلاتني يوسين قد شفت تي بولتين كيسان ميدا ميسي عاد كيسان وري كيسان انت لك الشير كراتي والبران كقبسيساتي إن بازو تبرانغاتي أكل بونسي أجيه سابورا في دنيا كاني نو إجولة كي ناسي طلب نمالي أوفيكي نيافي ميكي gamma ciisi jedhanii jiran andu'aan jira jette kana males mucaa naafa wayitu jira mucaa afaan qabne jechuudha mucaa keenya kanatti heerumteetti jireenya gaarii jiraatta ta'uu baannaan lubbuun anas keessaa gad hin baatu naan jedhan jedhe bu'aa jirti maraatarti bishaan shinti beetiin dhuga jette yeroo jarri deemaniidhaan dhugadhe waa nyaadhette natti hin kennamu taraa natti qaqayyaramu dhiironni lubbuun kan kuna baara takka birrii waggaa tokko fudhadheen beekote yoo miidhamni dubartii tokko akka ilmoo namaatti isin miidhatee waan biraa dadhabdanii sheer gochuudhaan hin baasii biraan gaati lubbuun tala kanaatti keessaa baasa adraa garaa kan kun nagubate alqureeyyaa wem demo alqariyaa jedhama daarii sinje magaalaa sinjertu daarii oomaanii hin baasii biraan akka geessan sinin jedha saawudii keessa akkuma dhageessanii mucaan keenya kun rakkina guddaa keessa jirti halkan raftee bulaan jirtu namoonni itti gigiddaramanii akka barbaadan godhaa jiru mucaan kun ergii biyyaa baatee immoo takka turtee jirti waggaa tokko guutuu hojii isiin hojjette hin kennineef waggaa tokko guutuu jechuun oorotaa waggaa tokko miti ji'a tokko illee akkamitti namni dhoowwatamuu danda'a shi kan hojii sa'aatii 24 hojjettu rakkoo hin qabu akkamitti immoo dhiironni itti gigiddaramanii akka kanatti hojjetu mucatti kanaaf hundi keenya sagalee ta'uu qabna namoota beektan nuti viidiyoo kana sheer gootanii namoota baay'ee baragee mucatti kana achi keessaa baafnee bora akka gammachuu si dhageenyu gochuu qabna oorotaa gara baraatiin mucaatiin keenya rakkina guddaa uummata keenya jidduutti uumaa jira jimaarumaa naman godhuun kijiba haqa himuu gaarii arra jimaan bultii jiige dhiisi dubbii gartee haraamiif halaaliichi lafa kaa'e tidhiisi jimaan bultiin diine diige doktorri gaafa gartee dubartiin itti dheeyitee jaarsi kiyya kun akkana rakkoo kanaa qabayyeen jaarsi kiyya kun gartee nuti ilmoo dhabee hojjeen bishaan isaa laalee bishaan kee qallaa jimaa dhaabe caatti qimaallee jaan ni qamaataa jimaa sijaaraa ni dhuyda dhiisiree waan kana dhaabuu qabda dawaasii kannuuf ja'u moon ja'u ja'a moon ja'u amma namni jimaa qabu silaa gartee haqa jaartii eegaa Ustaazni akkas jedhanii haasaanu malee namoota baay'ee biratti immoo gizee haasaan kun waa guddaa kaasee jira. Booda gayyata kan jimaan haraam iyyuu ni qamaanaa miti ciqilfannee qamaana waan fidduun silaala ni qamaanaa miti ciqilfannee qamaana ilkeen teenya maalleeyni keenya jimaanis keenya iyyaa ole kaarreedha namni. Nama tokko lama qofa isinitti hin fakkaate nuurota namoota baay'eetu irratti haasaa jira. Siboo jimaan haraaminaan jettaniisa hiiboo. Sajimaan kanumaan afaan kaayyadhee halkan leeliitti dhaabbadhu sanimoo kaniin afaan kaayyadhee yaa rabbi Allah joo sanimoo kaniin gartee xiqqootti khishif jedhee ka'ee ooyiruu obboleessattiin akaafu sanimoo kaniin gartee dhaabee gurguradhee darasaa qaariyaa itti baasee gartee diirrabbiitiin cinaa dhaabbadhu sanimoo moo kaniin gartee jimaa gurguree masgiida magaalaan jirre baadiyyaa keessa jaaree itti salaatu sanimoo kabiraati boo ata kajimaan haraam yoo san Abona sirape wo ishishe jima jechuun anaaf bisinesa jima jechuun anaaf lubbuudha jimaan anaaf qoonqoodha haqaan sitti maanii hajimaan haraami yoo san booda bishingaan haraami jechuu deema naa sirape wo hajimaan haraami namoonni akka kanaatti haasaanu malee sheekonni garuu eessaa dubbataa jiru maalirraa dubbataa jiru wanta kam quraana rabbii yookaan immoo hadiisa irraa dubbataa jiru miti akkamitti sheekni furatamuu dhiisu jedhanii immoo aaranii sheekootiin illee walirratti kan haasaa jiran jiru. Mootiin quraana keessa jira fidi warri jettu atiin qaraane kitaaba warabbal kaabaa inka kadhaan qaraan ilmii wayiituun qaraan yagiddi jimaa jedhee dubbatuun qabu quraana keessatti jimaa jedhee barreeffamuun qabu. Aayaa takkittiin hingeetti aayaan takkittii yoo ka'ammootiin istinbaaxa irraa godhuu dandeette yoo ilmii dhugamaan qabaatte aayaa takkarraa ammootiin hukmii gara 400 istikhraaja godha warri ulamaa'i aayaa takkittii jala waa heddutu aana aayama takkittii tana jala waa heddu aansuu dandeetta kunillee kanallee idan jimaa kana ammootiin sariixaan ammootiin yoon jiraatin aayaatam jala aansa jedhee quraana irraa aayaa fudhachuu qabanam
yoo sariihaan maqaadhaan jimaa jedhameellee aayaan hin dubbatin dimni aayataa keessa jira aayanni tun waa'ee jimaa uf jalatti qabatti madluulli isii wanni aayaan tun irra qajeelchitu maal aayaa tanarraa istinbaaxamee akkamitti godhuu danda'a wajihii istidlaalaa yoo hin beekin homaa hin dubbatin iyyuu ati عالم غرغد جراديس يا سو مالي وانت كان رتلي جوار اللي چلو من جن جوار اللي وانت كان رتي حاسي جر تے جمان حلال حرام ہندی کے سینور امریکہ او سلا گورستے جو ساری خبر تک کو گورو گم بونا اول ہندا اول ڈالر بھی کنا کبھی جما جما قبیnya کے ہنگنم نی کمو جرت دی گورگوران نواب پہ ڈالا دی یا jimaan haraamii miti. Jechuun oroota waan kana xiqqii keessa galchuun qabnu nu xiqqii keessa akkamitti garuu dhiisuu danda'a beektu jarri sun maalirraa haasa'anii dubbataa jiru kan jedhu iddoo guddaa kennamuufii qaba. Jarri sun hadiisaaf quraanarraa yoo jarri haasa'aa jiraatu ulamaadha malee kan wanta sana wajjin wal qabee irratti waliin haasa'u akka kanaatti calluma jennee akka barbaanne taana jechuun hin danda'amu. Namni kamiinuu taanaan amantii ofii kabajuu qaba. Namni amantii ofii hin kabajne nama wajjin illee dandee jiraachuu hin danda'u. Nama walii galii jiraachuu hin danda'u. Amantiin ofii sirriitti kabajamuu qaba. Gara biraatiin illee ustaaz Raayyaan illee waan kana irratti yaada guddaa kaasan. Jimaadhaaf islaama qofaa itti gaafataman. Akkana islaama qofaa nama biraan qabdu namatti fayyadamaa jiru kan biraan qabdu. Tole. Hajji hamma yawwanaa waggaa 100 uummanni keenya birrii jimaatiin godhee qophoonoo ajjiin isaan fashalee warra du'eeoo. Fuula rabbii zikaafa warra arginuu jedhamee haasa'amaa jira miti bareeddoodha. Maal qaba yoo akka shee Muusaa sanatti an akkanatti hin jedha yoo jedhame maal ta'a? Harargee bahaa qabeen dhihatti beekaan. Abboonnaa jalqabee daaroo abboonnaatti amma dhufee jirsa goora ga'uttan beekaa Harargee. Birriin keessaa masjiidni jimaa hin qabne hin jiru. Ishi haraama keessatti salaataa jira uummanni keenya. Giroo dhagaala inni an haramsaan jiru allalchaan jiru. Ishi tole immoo hawaasa keenya kabajama. Inni haa haraamatu. Haalaalatu akkitti walitti haasa'anu akkana adabni ulama akkana adaba wayitii yoo haasa'an akkana hin jedha ilaa yoo sheeka qola yoo haasa'uun dirqama taate an akkana hin jedha akka yaada kootiitti hin jettanumaa biyya fudhatanii illee jettu haraamu mallee akka itti himanu hin jiruuma. Akkas jedhanii ustaaz Raayyaan immoo haasaa kana gara ulamootaatti deebisanii ulamootaa wajjin akka inni haasa'amuu qabu jedhanii dubbatanii jiru. Namoonni biraallee yaada gurguddaa kaasaa jiru uruuta. Kun akka qalbiitti ilaalamuu qabu waraana addunyaa sadaffaa asirratti agarra. Caatitu kalee dheengadda biqilee biyya teennatti eessa jirtan si waa akiraa jirtanii agarra. Umrii kenna guutuu caatiin biyyuma kanan turre. Kalee dheengadda. Ummata kanarra wal qabuun ummata kanatti wal gadi dhiiftanii ulamaa biyya sanii waliin mari'attanii waan tokko gara tokkotti ciibsuu jirtu. Of duratti itti qabne maan idmee isin nuu leelliftan kuni haga yoomiititti. Miidhama namaa laalee yoo nam tokko afaan bahe aldhoolli hagana gahu yoo itti deemu ololli hagana gahu ololli nama diinaatii miti. Hiriyyaa harree waliin tiisanii namni hin jenne waan fokkattu akkana namni namaan jedhu. Anatu sirra beeka jechuu qaba ulamaan kenna ka harar. Waan aalima saniin jedhu anas sirra beeka. Ilmoolee isaatiin akkana jechuu qaba. Na bakka buutee akkas hin jedhin. Nagayatu irra jabaa nagaya tiisina. Nagayatu hangafaa nagaya tiisina. Walqabannaa kennatu irra bareeda walqabannaa kenna cimsanna. Naddeebii kenna ana wayyaa sirra. Shee'e balutu akkana jedhee wayya. Kitaaba waliin qaaqa warri. Afaan bahee alaa waan hin malle waliin jechuun fokkattuudha. Yoomuu bareedduu miti. Dubbii diinatu deebisee beeka. Dubbii caalimatu deebisee beeka. Ahkaama shar'ii caalimatu beeka. Aqiidaa irraa haasahuu caalimatu beeka. Warri kun deebii walii haa kennu. Isi warri deebii walii kennaa jennu kun ammoo raftanii ummata afaan ofitti hin baasina. Ummata keessan budaa nyaachisaa jirtanii. Ummata keessan bofaa fi jawwee afaan buusaa jirtanii. Rabbi sodaadha ulamaan islaamaa. Ilma malee maa akiraa nu galchitan. Maaliin ilmooleen teenna kaatee isin callifnaan afaan keessa isin buutee
إسن الرت ربي كومتي وليجيكي يجري ومنكم ميدمو ديما ربي صدادا ربي ها صداتمو قدم أمتك إن ليلة ونهار تجاجلا ولمريئة أمتك إن والجهي دعوة جتني والمجتني ناتني ويدني والبشننتني والأنجتني مرجوما وفجلت تيسو كان بير ترى أي بير ترى بكا كان بير ترى إيجا بكا قد أني إيجا ربي متانو تقول إيجا ربي كت لفات تلي بوتانو تقول إيجا من جل لفات تلي ربي بوتانو تقول akkamitti biyya bulchitu jedhanii ulamoota irrattis qeeqni tokko irratti ka'aa jira. Jarri yoo walii galanii jarri akka kana jedhanii yoo gara uummataatti hin buusne uummanni ammas taanaan waan sana dhiisaan jiru. Uummanni ammas taanaan waan sana irratti garaagarummaa uumuu danda'a jira. Gara biraatiin immoo roota nu qofatu maraatee jira namni biraas barataa jira. ህይወት ያጠይቁኝ የባንክ ተቀማጭ ዜሮ የጤንነት ሁኔታ ያልተረጋገጠ ህይወት በፈተና የተሞላ ግን እኔና ጓደኛዬ እስካሁን ቪዲዮ እየተላላክ እንደ ሀብታም እንስቃለን። ኑርልኝ ብራዘር አመኑ ዋቱ ቁጨነቀ ሙንቀብ ወንተሪኑ ገቲ ደርቦ ደንደው ጀና ፈታ ዘና ጀና ያከደበር ሲሉ ዳፍ ዋን ከነረቲ ዘና ፈታ ዘራ ሲጅሪኛ ከራቲ በር ጀፓት السلام عليكم وعليكم السلام نجامي فيادا اچي گما سرا حسين دلالا سجاني انا قلت له ديرا سوما والله اي مي دچي كم فدي دچي سنين برباد دي مجرا دچي نبره دغا ميردي اي دچي ياي ما من كنيا دچي ربي نبي سوماوين كاي كورغا انا ما قيس ايه قبيجه نغب حالتن نغب وان هم نغب جاي بريد ايه بريد امبيت امدورا كزراي يعني زراي بر نيرغني خران رن رابي دچي خران رن ايه بدسنتو غرا انغامان زرايات بر زرايات تولا هاتو يدو هاي نمون دقمصا زراي دي سنرا ولو لا برند هاتو دلالا هاتو لسو الله حسينان قوت حسين قوت نغتا قوت ايش لا دكيلا لا لكن تبرا سيدي كانوا ما مرنا بالوقت مش يا فيريو سما في الشقاي لا اكاسي فغنين قبضه لكن تانغا بيخي فوتيجي كما جلا قولي تشغغون دوب جتني دوب انغا مالا دكما حقنا ما ابو ما دلالي تو كم ني دوا مي او ما ايغا بكاتي خنا جاتي تما في الشقاي غا اوغون سيلا لو برا لا نمي لو جرا نم جلا في الوجه تشوما خاسي ده كونغو بوكاسي خاسي ده كونغو جنجرا يو ما ما نما تكنغو نما نغا بكاتا لكي سوا فينا تخاي كو جرنوي دا كمان اي يا نم نخينا فلو تزكي بقى انا فلو تركو ايغا اجوان ده زيلالو بيتا شيخنا فكاتو دلال زغا جانجي باي سني انا ما مدورو بني اي دلال كيني ماكس جتني نما امن سيستم ام غرانو غبا جرا كميت دچ كنا تمن سيستم كوي دچ ناري نول فكاتا دمتي لفتاري نول فك مو غراسا كي ستي ورقي قبته جرا دچ تي غرغرا جرتكو اجولين دربا غزي من قيرا ديمني همبو جدن اكن كيتي غير انا الناد ما عرفوا امبو دبقا ما في باش ما نون كودي انكي ميدي ابا منا وامنيو بابن تريفتان غلطنا وي ابا منا وامنيو ابا بربادون تستوانا غسن سي امر ابا منا وامنيو ابا بربادين نموت ما منستوا انا ترانغل ما في بانيو ابا برباد سير منستوا انت هنا ما نغسن مستان تعالوا كوي ما انا هاك فرجو موچامو ان كني فامون كني كرسي كني متي ها امبو دبقا يستي غريبات ايش سولو له بيرس نايا تو ها ها اسيم بيو اكم والتا تركوا وانا اكم كفايارم आने वाले में क्या होती Gracias, Fede. Saya mau aku mau jantan dulu. Cuma, wah bakal syukur. Mimi aku canggur ada bakal. Asal aku naik bersam. Asal aku malah di kau cana kas. Kalau enggak terwayu. Nah, malah. Akan sanam. Kau dah orang gurau dia bang. Akan kita resign. How modest
Ishoo godhaa koo gurra maal goota? Kana muluun gurra deemuun ba'e maal goota? Akkam? Orotaal tokko jaalala isaa barru gurbaan kun jaalala baruu dadhabee akka kanaatti mucaa rakkisaa jira. Mucaan isa jaallattee natti fakkaata mana isaa keessa galtee hin ba'u jira jirti. Gara biraatiin immoo xiiqiidha natti fakkaata. Mucattiin tokko immoo gurbaa tokko akkasiin itti boosisaa jirtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee ana arrabsi tullee nam beekaa. Kana sirratti argitan kanaani eegan jaalalaan qabame wallaahi warabbal kaabaa. Bubbuleen jira kanaafuu jennaan sheer godhaa biraan naagaa kaamilaa kana biraan. Naaleeti jaallachuu eegam yammare bubbuleera wallaahi warabbal kaabaas madhugaa rabbeeti. Kanaafuu jennaan sheer koppillee ingiliziitti naa godhaa biraan naagaa rabbiin isin qabeera. Wallaahi viidiyoon kun viidiyoo xumuraa ta'uu danda'a warabbal kaabaas madhugaa rabbiin isin jedhama. Amma tokko waa tokko keessaan nan dawwalaaf narraan kaabtuu sagalee nan qaba waa tokko narraan kaabtu kalas. Kanaafuu jennaan viidiyoo koo kana sheer godhaa biraan naagaa rabbiin osoo sodaattan rabbiin isin qabeera. Viidiyoo kana sheer namitti dhiyaattan ullee kan tala kanatti naa dhiyaattanii jaalala kan koo kana ibsanuuf anillee wallaahi akkan isiitti jaalladhu kalas wallaahi isuma dhugaa rabbii kalas isiin viidiyoo kan koo kana argite callifti ta'ee jennaani wallaahi carraa addunyaa kanarra jiraachuu hin qabu wallaahi isuma dhugaa rabbii namni tokko nama jaallachuu laadima nagaan turaa amma danda'e viidiyoo dheerasaa jira. Mucaan kun yoo mucattiin kun deebii isaanaan deebisnee addunyaa kanarra jiraachuu hin danda'u. Addunyaa kanarraa nan godaana jedhee sossodaachisaa ture. Gurbaan kun immoo akka inni haasa'aa jiru dhugaa fakkaata. Haalli inni keessa jirus baay'ee nama sodaachisaa. Mucattiin kunis immoo deebii isaa deebisteettiif. Sagalee kana dhaggeeffadhu ta'ee. Dhaqee viidiyoo sana kaasii sin jennaan diddee amma dhaggeeffadhu kanaan booda maqaa konnee waa'ee maqaa kootiitiin viidiyoo tokko hin dalagina sitti meerara. Tokkoon fayyadamanii viidiyoon irratti waraabinii. Waan na jaallattee fi waa'ee galatoome obboleessa kiyya kabajana biraa qabda obboleessa kiyyaati. Kanaafuu ansi jaallachuu hin danda'u. Kanaafuu sobdee moodii hin qabin. Sigalee ilmi dhiiraa yeroo bo'uun bareedu. Ilma dhiiraa jechuun yeroo bo'u yeroo jaalalaaf jedhee bo'u irraan bareedu jechuudha. Yeroo dalagatu yeroo jijjiirama fidu irraa bareeda malee yeroo bo'u cirraashumayyuu hin bareedu. Kanaafuu maqaa kootiin video waraabinii si gahaa si jedhee amma sagalee keetii miti suuraa keetii viidiyoo keetii miti jechuudha. Ani waa ta'e jennaan wallaahi warabbal kaabaa waa tokko ta'e jennaan kaamilaa kana lubbuu horaa kan gabatamu jechuudha. Waan isin jettan immoo dhaggeeffataniitu viidiyoon irratti hin hojjetin ani suuraa keetiin kadhachaan jiru baran suuraa keetiin sadaqaa wayii kadhataan jiru man. Suuraa keetiin kadheera suuraa keetiin waan gargaaraa jedhee hin jenneen kana hundayyuu siin jaalladhan jedhe biti waa tokko ta'ee jennaan lubbuu kootii kan itti gaafatamu kaamilaadha nagaan tura. Akkuma dhageessanii mucattiin hin barbaadu ni jedhaa jirti inni garuu mucattiidhaa jedhee akka kana bo'aa jira. Namas hin jaallatu dhabuu jechuun yeroo kana keessa ooruudha. Nama tokko dhabuu jechuun namas hin jaallatu dhabuu jechuun akka qalliitti ilaalina. Namni tokko sin jaallachuudha jennaan waadanuu keessa darbee dhufee sin jaallata. Haala keessa ilaalee dudduuba keessan bareechee ilaalee eessa akka taatanii eenyu akka taatanii bareechee ilaalee keessa hin jaallata malee akka kanaan calluma jedhee sin hin jaallatu. Jaalalli fuula qofaan miti. Bareeddeedhaaf namni akkanaatti sin jaallatu namni si bo'u kun ati bareeddeedhaaf akka kanaa si hin bo'amu. Amala kee ilaalee si jaallata. Dudduuba kee akkaataatti jirtu waadanuu kee ilaalee si jaallata malee dhiirri jaalala fuularraa qofaa akka kana hin bo'u. Namni sun yoo sin dhabee nama isa jibbu dhabaa jira malee nama isa jaallatu dhabaa hin jiru. Isin garuu nama addunyaarraa sin jaallatu dhabaa jirtu. Isin garuu nama akkasii miti akkasiin nama hin boosisne beekaa. Sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatii amma walitti deebinutti. Tortoreeraa bakka shaaworii godhu fanne amma. Wassalamu alaikum.